Ashama akkam jirtu? Chaanalii kanaaf kanneen haaraa taatan ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanaliin kun waa'ee fayyaa, guddina, soorataa fi kunuunsa daa'immanii akkasumas waa'ee yeroo ulfaa haadholiin beekuu qaban irratti barnoota yeroo yerootti qopheessee dhiyeessa. Kanaaf haaraa taanaan asumaan sabiskiraayib gootanii maatii ta'uu hin dagatinaa. Har'a kan irratti dubbadhu waa'ee daa'imman yeroo dhalatan guddinni isaanii hagam ta'uu qaba. Akkasumas immoo guddina waggaa jalqabaa dhufuu qaban jechuunis yeroo dhalatu dheerinni daa'ima tokkoo, ulfaatinni daa'ima tokkoo akkasumas guddinni mataa daa'ima tokkoo hagam ta'uu qaba. Akkasumas immoo waggaa jalqabaa hagam dabaluu qaba kan jedhu ilaalla. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Kan jalqabaa ulfaatina qaamaadha. Guddina keessaa kan jalqabaa ulfaatina qaamaadha. Daa'imni yeroon isaa ga'ee dhalate jechuunis daa'imni torban 37 hanga 42 gidduutti dhalate turtii ulfa torban 37 hanga 42 gidduutti dhalate yeroo dhalatu giddu galeessaan ulfaatinni qaama isaanii kiiloogiraama 3.25 ta'u jedhamanii tilmaamamu. Kun average kiiloo kan jennu daa'imni tokko yeroo dhalatu kiiloogiraama 3.25 ta'uu qaba jechuudha. Haa ta'u malee kiiloogiraama 2.5 hanga 3.99tti noormaaliidha yookaan gahaadha. Kanaaf egaa giddugaleessaan ulfaatinni qaama daa'imman tokkoo 3.25 haa ta'u malee 2.5 fi 3.99 gidduu taanaan noormaaliidha jennee fudhanna. Sababa adda addaan ulfaatinni qaama daa'imaa kiiloogiraama 2.5 gaditti yookiin kiiloogiraama 4 ol yoo ta'e rakkoo adda addaa daa'ima irraan gahuu danda'a jechuudha. Giddugaleessaan 3.25 2.5 hanga 4tti almost noormaaliidha. Isaa olii fi isaa gadii sirrii miti rakkoo wayii jira jechuudha. Akkasumas egaa daa'imni tokko yeroo ji'a 4 ta'u ulfaatina ittiin dhalate harka 2 ta'a. Naannoo ji'a 11 immoo harka 3 ta'a. Kana jechuun fakkeenyaaf daa'imni tokko yeroo dhalatu kiiloogiraama 3 yoo ta'e naannoo ji'a 4 ji'a 5 kiiloogiraama 6 ta'a. Naannoo ji'a 11 immoo kiiloogiraama 9 ta'a jechuudha. Kun giddugaleessaan guddinni daa'imni tokko agarsiisudha. Lammaffaan dheerina. Daa'imni tokko yeroo dhalatu yeroon isaa ga'ee jechuudha. Dheerinni isaa giddugaleessaan seentimeetira 47 hanga 53 ta'a. Giddugaleessaan seentimeetira 50 ta'a jechuudha. Sana booda dhuma waggaa tokkootti persentaa 50 dabala. Naannoo waggaa 3 immoo dheerinni itti dhalatan dachaa 2 ta'a. Fakkeenyaaf daa'imni tokko yeroo dhalatu seentimeetira 50 yoo ta'e giddugaleessaan gaafa waggaa tokko ga'u seentimeetira 75 ta'a. Gaafa waggaa 3 immoo meetira tokko yookaan seentimeetira 100 dheerata jechuudha. Kan sadaffaan guddina mataadha yookaan buqqee mataa. Daa'imni yeroon isaa ga'ee dhalate tokko akka dhalateen qabiyyeen naannawaa mataa yookaan head circumference kan jennu giddugaleessaan seentimeetira 34 hanga 36dha. Averagely seentimeetira 35 jechuudha. Giddugaleessaan ji'a ja'aan jalqabaa ji'a ja'aan seentimeetira 1 ji'a ja'a hanga waggaa tokkotti ammoo ji'a ja'aan walakkaa seentimeetira dabala. Ji'a ja'aan jalqabaa ji'a ja'aan tokko dabala jechuudha seentimeetira tokko. Fakkeenyaaf yeroo dhalatu 35 yoo ta'e gaafa ji'a ja'a ta'u 41 ta'a jechuudha. Maaliif ji'a ja'aan seentimeetira tokkodha waan dabaluuf. Ji'a ja'a hanga waggaa tokkotti immoo ji'a ja'aan walakkaa seentimeetira dabala. Buqqeen mataa hanga eegameen olittis ta'e gaditti kan dabalaa deemu taanaan ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dhibeewwan akka yeroo malee cufachuu lafeewwan mataa kiraanoosaayinostoosis kan jennu akkasumas immoo sammuu keessatti bishaan kuusuu fi kan kana fakkaatu jiraachuu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daa'imni tokko yoo ulfaatiin yookiin dheerinni qaama isaa hanga eegamu gadittis ta'e olitti dabalaa deeme sababa dhibee adda addaa kan akka dhibee hir'ina nyaataa, dhibee qancaruu, dhibeewwan xannachootaa yookaan hormoonii adda addaa akkasumas dhibeewwan daddarboo haadha irraa daa'imatti darbanii fi kan kana fakkaatan ta'uu waan danda'aniif ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Akka waliigalaatti giddugaleessaan ulfaatinni guddinni qaama daa'imaa waggaa jalqabaa kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.